daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya qophii hawaasummaa irratti xiyyeeffatee qabannee dhiyaanneerra akkuma jalqaba irratti argitanii egaa hawaasni keenya biyya ambaa maal hojjetaatii jira kan jedhu qophii irratti dhiyeessinudha. Oromoo biyya ambaa kan jedhu. Har'a kan qabannee dhiyaannee hawaasa keenya Oromoo kan Edmonton Kanaadaatti argamudha. Hawaasni kuni akkuma beekamu heriteejii qopheessuudhaan beekama. Heriteejii kanarratti waggaa waggaadhanii sadarkaa lammaffaa argachuudhanii dhugaadhumatti warra qopheessanillee warra biyyaa warra irratti hirmaatanillee hundumaa warra ajaa'ibsiisanidha. Egaa warri Edmontanii hojii adda addaa irratti hirmaatanii jiru. Bara darbe immoo galma Oromoo tokko bitatanii jiru. Egaa waggaa kana jechuudha. Kana kabajuuf deemu waan biraas sinitti dhaammachuudhaaf deemu har'agaa isaan qabadheen kan inni dhiyaadhe keessummaa sadii gara boodatti sin beeksisa. Zaakir Abbaa Maccaa, Abdurrazaaq Sayidaa fi Adde Miskuu Dagaati. Jarri kuni warra hooggantoota hawaasichaati. Waan isaan har'a ariitiidhaan sinitti dhaammachuuf qophaa'an osoo inni min dura garuu viidiyoo gabaabduu tokko daqiiqaa gabaabaadhaaf akka hordoftaniin isin affeera. Ajab! Booduu narraa jechuuf hin deemarras deebi'eetti. Ulfisaree farbaa turtii yerootiin wal dhaba. Lamaan walteetu kumaatamaaf tola waan ta'eef koomaniitiin Oromoo kaana magaalaa Edmonton kabaja ayyaana waggaa tokkoffaa galma Oromoo magaalaa Edmonton sababeeffachuun sagantaa addaa May 23, 2026 2 PM guyyaa Saatardee isiniif qopheessanii jiru. Taana fudhu narraa galmuun galma qabu kan galmee harkaa qabu galma aadaa deebi'eetti ulfisaree farbaa jedhee kana guutummaa isaa gara boodatti itti deebinaa warri Edmonton yeroo dheeraa booda baga walitti deebinee akkam jirtun siniin jedha. Zaakir Abbaa Maccaa egaa akkuma waldaa hawaasa Oromootti warra gaggeessitoota keessaa tokko ittaanaa boorditi. Abdurrazaaq Sayidaa immoo gaggeessaa waldichaati chair person jechuudha. Akkasumas Adde Miskuu Dagaa itti gaafatamummaa ishee gara boodaa nutti himuu dandeessi. Sin sadanuu baga nagaan dhuftanii jecha yeroo keenya qusachuudha fi sududumaanan gara ergaa har'a qabdaniitti sin dabarsa. Waggaa tokkoffaa mana ijaarrattanii har'a maal qabattanii as baatanii maal dhaammachuudha jettu obbo Zaakir irraan jalqaba. Galatoomii obbo Dajanee atis OMN kanii waan amma jedhame yeroo dheeraa waldaan hawaasa keenyaa magaalaa kanaaf toora kanatti hojjetaa ture keessatti shoora guddaa taphattanii bakka adda addaatti nu bira dhaabbattanii sagalee keenya akka hawaasni keenya waan itti jirru quba qabaatu nu gootan hedduu galatoomaa nu jiraadhaan jedha. Egaa akkuma ati amma jalqaba irratti keessee waldaan hawaasa keenyaa yeroo dheeraadhaaf waan adda addaa waan gurguddaa hojjetaa ture waan xiqqaa haga guddaatti hawaasni keenya yeroo nama xiqqaadhaan lakkaa'amu jalqabnee hanga har'aa yeroo ammaa nama kumaan lakkaa'amu geenyetti hawaasni kun bakka hawaasa nama xiqqoo nama harka gabaabaa irraa jalqabee otuu bakka adda addaa hawaasummaa keessatti Oromoof Oromummaa gadi dhaabuudha waan adda addaa akka hojjetaa heriteejii hojjetaa dhufee torbiin Oromoo jira. Sagantaa adda addaa biyya kana keessatti qophaa'u keessatti ni hirmaataa kana keessa akkuma ati jettee aykanii kan ta'e heriteejiidha. Sanarra dabarfannee yoo lafa qabatan waa qabatanii mana xammaa agarsiifte kana galmi kun dachiif samiin isaa kan Oromooti jechuudha. Bara darbee ji'a caamsaa baatiidhuma Meeyii kana keessa galma giddu galeessa Oromoo as magaalaa Edmonton kanatti binne akkuma suuraan isaa asirratti mul'atu bakki taa'umsa isaa handhuura magaalaa kanaa bakka daawwantaawwan jedhamu
bakka daldalli gurguddaanii fi teessoon mootummaa siitii hooliin jiru cinaa jira. Garuu manni isaa akkuma amma argitanii hojii guddaa waan fuula duratti barbaachisu. Sanatuun gahin waggaa itti bitanne kana Oromoon waan kana itti dadhabee bitatee hojjetee Oromoo mul'isee mana kana bittaadhaan ga'e waggaa tokkoffasaa kabajachuu qabna. Mana keenya keessa teenye waggaa tokko geenye kan jedhuuf akkuma jedhame iftaan gaafa 23 qophii namni hundi hawaasni magaalaa kana keessa jiru itti hirmaatee qophii isaa xumurannee jirra. Kanaafuu amma kan barbaachisu guyyaa sana nu biratti argamanii gaafa sana achitti gammadu waggaa gahuu keenya rabbiin galateeffannee walillee galateeffachuu achumaan wayis immoo manna akkuma argitan dallaa isaa argaartu qalamii mana kanaa halluu isaa argaa jirtu manni achi jiru kun ganda sana fakkaachuu qaba. Oromoo qabeenya Oromoo fakkaachuu qaba. Kanaafuu namni hundinuu waa harkatti qabatee gaafa sana achitti dhufee guyyaa gaarii achitti bashannanee wal argee guyyaa waggaa tokkoon isaa akka kabajatu waamicha goona. Feerraan keenya inni guddaan kana. Hojiin isaa kana qofaa miti. Fuula duratti isteeppiidhaan hin deema. Qophiin keenyas kana qofaa miti. Kun kan Edmontanii fi naannawasiiti. Kan iftaanii kuni. Kana booda hawaasota keenya Oromoo bakka adda addaa jiranu itti ni deemna. Isinitti dhufaa jirra. Sagantaa baafannee jirra. Guutuu Kanaadaa akkasumas Ameerikaa, US, Awurooppaa, Eeshiyaa, Afrikaa bakki nuun geenye hin jiru. Maaliif bakka hunda gahuu barbaanne? Wanni hawaasni waldaan hawaasa Oromoo kaaba Albertaa Okkaanaan as magaalaa Edmonton kana taa'ee godhe jiruu hawaasa Oromoo mara tuqee jira. Bifa adda addaatiin Oromoo addunyaa irratti beeksisee saba biraatii wajjin wal qixxeessee dhaabuudhaa jalqabee baqattoota keenya biyya alaarraa fiduudhaa jalqabee rakkina adda addaa yeroo adda addaatiin Oromoo biyya keessaa biyya alaarratti sababa adda addaatiin miidhaan adda addaa irra gahu bira dhaabbannee gargaaruudhaan jalqabee hayyoota keenyaaf hangafoota keenya namoota yaada adda addaa qaban asitti keessummeessanii bakka Oromoo qubachiisanii lafa Oromoo fakkeessuu dabalatee wanni nuti hin godhin hin jiru. Namni kana keessaa harka hin qabne, qooda hin qabne, quba hin qabne hin jiru. Isin hariinuu quba nu qabaadhaa. Saatirdeeyii kana warri Edmontaniif toora sii jirtan kottaa mana keessan waggaa tokko ga'uusaa ijoollee keessan fidaa lafa sii galma sii barsiisaa tajaajila adda addaa kennamaa jira. Achitti kottaa tajaajilas fudhaa. Garuu iftaan guyyaa nuti waggaa tokko ga'uu keenya rabbii fi walillee galateeffannu. Kanuman jechuu barbaada. Guyyaa sana achitti wal qixxee achitti wal argina jechuudha. Kanuman jedha Darajjee Gamakoote. Dajan. Ayyee galatoomii obbo Zaakir Abbaa Micaa taanee see dubartii dhafan kenna. Adde Miskuu Dagaati. Tarii itti gaafatamummaa kee hawaasa keessatti maal akka ta'e nu ibsiti. Atis gama keetiin akka bakka bu'aa buutuu tokkootti ergaa maaliitii hawaasa Oromootiif qabdaa? Har'a maal dabarfachuu barbaaddu kan jedhu taa darbin. Galatoome booda jennee akkuma jette maqaan kiyya Miskuu Dagaati. Kan dhalattuu Wallooti Kamisee irraatiin dhufe bakka bu'ummaan kiyyaatti gaafatamtuu dhimma dubartootaatii fi sabquunnamtiiti sadarkaa boordiitti. Kanumaa wanni nuyi har'a himachuu asitti dhiyaanneef akkuma obbo Zaakir ibsanitti dura sagantaa galateeffannaa yookaan waggaa tokko anniversarii kabajuudhaaf anniversarii kana yoo kabajnu waldaan keenya maal akka ta'ee fi eessa akka gahe borummoo kaayyoon isaatii fi mul'anni isaa maal akka ta'e carraa kanatti fayyadamuun beeksisuu barbaanna. Kaayyoon waldaa kanaatis uummata Oromoo addunyaa irra jiru tokkoomsuu, tokkummaa isaa dhugoomsuu fi mirga isaadhaa walabummaatti ijoollee keenya barsiifachuudhaan karaa adda addaatiin hirmaannaa uummanni Oromoo addunyaa keessatti fi gumaacha uummanni Oromoo addunyaadhaaf godhee qabu kan darbellee kan dhufullee beeksisuu ta'a jechuudha. Haaluma kanaan qophii fandaraayiziingii fi anniversarii waggaa tokkoo saatardeen duraa kana qopheeffannee jirra. Kanaafuu uummanni Oromoodhaa
naannawa kana jirtan Edmontanii fi akkasuma Noord Ameerikaa kana keessa jirtan martinu kana qofa osoo hin taane addunyaa mararra uummanni Oromoo jirtan qooda keessan baadhaa nu bukkee dhaabbadhaa kanuma jechuu barbaada galatama. Ayyee galatoomii warra walloo kamise tarii gara boodaatti uffanni keetuun ibsa uffata aadaa kana hundumaa maal akka ta'e faanuu ibsuudhaan dandeessa. Warri namoonni yeroo heritage dhufan immoo egaa kun waan akkasii argu Edmontanitti. Egaa chairmaniin hawaasa Minnesota kuniif Edmonton magaalaa wal dorgoman lamaa waan ta'eef maqaan isaanii wal harkaadha yeroo tokko. Egaa Abdulrazaq amma galma keessa yeroo walk gootu yeroo keessa burraaqxuun arga. Waggaa tokkoffaadha. Maaltu mata keenyarraa eegama kan jedhu sanatti gannu jabeessiti asumaan atis erga gama keetiin qabdu. Boda jedhatillee akka dhuunfaatti galatoomii OMN walii galatti hedduu galatooma ulfaadha. Xiqqoo sirreeffama gabaabaa tokko bara dheeraa dura ta'an ture bara kana xiqqoo itti aanaan ta'ee akkasitti naa hubadhu. Dura ta'an kiyya magaalaatuma sana keessa jira har'a asitti hin argamne obbo Araarsoo Dolaal jedhama. So bara kana akkasitti aangoo akkuma abbaa gadaatti dabarsinee jirra. Akkasitti qonnaa gabaadhaatti si hawaasni dhageellee naa beeku. Dimokiraasii guddaa jira. Kanatti aansuudhaan hedduu galatooma ulfaadhaa warri OMN'ti dhugatti OMN sagalee uummataati bara hundeeffama isaatirraa eegalee haga har'aatti gaa walumaan jirra. OMN ammallee hojii isarraa eegamu akkuma gaariitti gaggeessaa jira. Hawaasni keenyas dabree bira dhaabbataatuma jira. Thank you galatooma ulfaadhaadha. Uummanni Oromoodhaa waan qabnu jajjabeessuu irratti xiqqoo rakkina qabna waan ta'eef waan qabdan isin jalaan badinii miidiyaa keessanillee jabeeffadhaa dhaamsa Asumaaniin dabarsa keessa. Kanatti aansuudhaan guyyaa irraan tanaa sagantaa bareedaa afeerraa kanan jidduudhaan Abdulrazaq bilbilaaf waaman natti fakkaata. Amma inni as deebi'utti mee Bozaakir deebi'aan jiru egaa. Abdulrazaq dhufeera. Ayyee. hin dhagahu. Amma dhagahama tifuuf egaa. Warri dargaggeessaa kun biizidha onlaayiniitti. Okay, nu dhageessu natti fakkaata. Abdulrazaq ammas itti tifuuf obbo Zaakir. Ayyee ergaan keenya gabaabaadha. Hawaasni tokko sabni tokko bakka ittiin beekamu waan dhaabbataa tokko qabaachuun isaa nama keessaa'uu saba bal'aa akka Oromoo taheef aadaa bareedaadhaa fi bal'aa keessaayyuu immoo aadaa dhokate aadaa sarbame aadaa miidhame nama qabuuf aadaa ofii sana mul'ifachuuf beeksifachuudhaaf bakka isaan waamamuuf isa fakkaatu tokko qabaachuun hawaasni keenya itti amaneeti toora waggaa 18 dura mana bitachuudhaan murteeffate irratti hojjeteeti mana kana bara darbee waggaarraa kan ofii godhate waggaa tokkoofarra kiraa namatti hin kaffallee mana ofii keessa teenye jechuudha. Galma Giddu Galeessa Oromoo kan handhuura Edmonton keessa jirutti nutillee nurra darbee hawaasni biraallee namni biraallee ittiin tajaajilamaa jira bifa adda addaatiin. Mana kana egaa tokko keenyuma godhachuu qabna guutuutti kan nam tokko harkaa fi liqii irraa hin qabne ta'uu qaba. Oromoo galata rabbii hagana bal'atee heddummaatee magaalaa kana keessa jiru mana liqiin irra jiru tokko qabaachuun nuhiif gahaa miti nuhiif hin malu. Sanarra darbinee immoo mana toora keessa jiru fakkaatuu fi Oromoo fakkaatu ta'uu qaba. Suni waan sadarkaadhaan irratti hojjennu amma garuu tokko waggaa tokko mana keenya sana keessa ga'uudhaaf namuu waan qabdan nyaataa dhugaatii qabadhaati. Ijoollee keessan xiqqaaf guddaa wal qabadhaati. Uffata aadaa keessaniitiin akkuma beekame sana
of faayaa bareechaa miidhagsaatiyyuu kottaa gaafa Saatirdee achitti wal argineeti guyyaa sana wajjiniin dabarsina. Kuni akka jala bultii heriteejiitti fudhadha. Heriteejiin isa gabaabbatee jira. Sanaan as immoo guyyaan torban Oromooti jira kanii ijoollee keenyaan asitti qophaa'aa jiru. Sun sana dura dhufaa gara dhuma jalqaba Julaay irra sun dhufaa. Heriteejiin jalqaba Oogestiiti. So baatii kana sadan walitti aansinee ivantii gurguddaa jira jechuudha. Kanaafuu inni kun isa jalqabaatii siizinii kanaaf kottaa waggaa keenya tokkoon kabajnaa achumaan nyaataa dhugaatii waan silaa jettanu qabadhaa kottaa achitti wal bira dhaabbannee waan nurra jirus ofirraa baafnee mana sana guutuutti keenya godhanneeti waggaa lammaffaa gaafa kabajnu akkam akka bareechine hadharraa kaaneeti hagam haga dabalanne hagam akka bareechine gara vaaliyuu isaatiin haa ta'u bifa isaa tolchaa isaa tajaajila inni kennuun bifa hundaan akka inni dabalatee guddate wal agarsiifnaa yoo rabbachiin nu gahee wal hirkaa fuunee itti fufna. Kanaafuu jabaadhaa asitti nu argama keessaa immoo dhaamsiyaan nama magaalaa kanaan ala jirtanuuf qabu torbeewwan dhufaa jiran kana keessa qophiidhaan nu eegaa virchuwaalii isin bira jirraa jechuudha. Akka isin ijaaramtanii akka jaarmaya keessanii akka hawaasa keessanii akka afoshaa keessaniitiin isin biratti qaqqabuuf deemaa jirra. Manguddoota keenya hawwan keenya nama hedduu achirratti argitu kottaa waan kana ofirraa baafneeti deebinee gara mana kana Oromoo fakkeessuu bakka inni jiru fakkeessuu irratti waliin hojjennan jedhaa. Walgahiin keenya Saatirdee sa'a 2tti galma hedduu galeessa Oromoo Edmontonitti jedhaa. Galatooma. Hayyee addaan citee ture Abdulrazak ittaanaa cheermaanidha sirreeffadhe. Waan jalqabdeetu jira sanatti dabaltee akkuma achumaan nuufittu waggaa darbee yeroo kana galma Oromoo tokko Edmontonitti bitanne jennee buburraaqne turre miidiyaadhaanis dabarsinee turre. Amma maal tafe qabatamaatti kanarratti haa xiyyeeffannu. Waamicha ammas hin gootan keessatti warra Edmonton irratti xiyyeeffattan warra kaanoo maaliif duubattan biftanii kan jedhu kana kanatti nu dabaleeti. Kan immoo biraas waan ibsuun sirra jiraatu nu ibsi dabareen kan keeti. Hayyee hedduu galatooma ulfaadhaa. Neetworkiin kun silaarraa naciin kun qabu ture. Waatii miti hambaa kageen. Dhugaa dubbachuu fi obbo Tejjanii wanni jechuu barbaanne guyyaa irraan tanaa kun akkuma buleen keenya ana duratti ibsaa turanii guyyaa bara tokkoffaa galma itti bitanne yaadachuutii fi waan keessa dabarrellee wal yaadachiifnee waan amma immoo tahuu qabuu fi hegiree tahuu qabu irratti guyyaa itti mari'annudha jechuudha. Harmatti dabaluudhaanii baga jalbultii kabajaa ayyaana mana kana qabaachuu waggaa tokkoffaa geessanii jechuun barbaada. Miseensota hawaasa Oromoo kan magaalaa Edmonton jiraatuu fi akkasuma uummata Oromoodhaa kan naannoo Albertaatis ta'e addunyaa guutuurra jiraatu jechuun hin barbaada jechuudha. So wanni asirratti gadi cimsee jechuu barbaadu tokko Oromoon dhugaadhaa baroota dheeraadhaaf tattaaffii goonee jirra biyya alaa kana keessatti qubannee akka biyya keenyaallee godhachuu fi dhalootni keenya kun ammoo akka badee hin hafne akka aadaa isaan daganne akka maalummaa isaa irraanfatee dhaloota badee hin taane uummanni Oromoo jedhamu biyya Kanaadaa kana keessa qubatee ture qofa jedhamtee seenaan akka hin hafne akka immoo qubatee dhugumatti uummanni afaan kana qabaatu aadaa kana qabaatu seenaa kana qabaatu dhalootatti aanutti illee barsiisu. Muuziyeemota gurguddaa adda addaa jiddugala Oromoo gurguddaa adda addaa kana caalullee akka qabaatuuf bu'uura keenya jechuudha. Galmi kuni bu'uura Oromoo fi Oromiyaa kan nuti magaalaa kana keessatti gadhaabnee fi odaalee Oromoodhaa kan jiran keessaa tokko asitti bu'uura goone jechuudha. Akka seenaa Oromoon bannee fi akka dhaloonni irraa baraa deemuuf. Yeroo kana goonugaa waan goonee jira dhugaa baroota dheeraadhaaf fandraayizingii bifa adda addaatiin taasisaa turre hawaasa keenya irratti miseensa irratti murteessinee miseensonni keenya maallaqas buusaa akkas akkasitti sadarkaa amma kanarra geenye. Maallaqa kana yeroo kafallu garuu gaafa san maallaqa guutuun kafallee walakkaa kafalleeti walakkaan takkaafee ture. Sanis xiqqoon kafalaa jirra ammallee waan duratti hafuu jira jecha. Kanaafi gartee hawaasni keenya kuni gargaarsa kuni gargaarsa magaalaa Edmonton qofa osoo hin taane
Albertaa bira dabarree Kanaadaa bira dabarree akka addunyaatti waldaan keenya kun waldaa gartee magaalaa Edmonton qofaaf galata oolee miti. Jaarmanni kun jaarmaya hawaasa Oromoo fi Oromiyaa guutuuf sagalee tahee Oromoo caphee hufee rakkatee goda seenuu dhabe meeqaaf bu'uuraa fi rakkoo keessaa baase jechuudha. Jaarmanni kun jaarmaya sagalee uummata Oromootii fi rakkattoota Oromoodhaa tahee yeroo isaan kufanii caphanii barahaa fi gammoojjii keessatti huun gubatee dhabamee huun bishaanitti dhumee hambaan namoota gartee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti illee miidhamanii irraa hafanii kan dandamatee maqaa jaarmaa kanaatiin jechuudha. Jaarmanni baatirii itti ibsee rakkattoota Oromoo goda godatti barbaadee uummata Oromoo bal'aadhaaf sagalee tahee rakkoo uummata Oromoo keessaa baasee uummata Oromoodhaa rakkina adda addaa keessaa baasee qubsee jaarmaa kana. Jaarmanni kun Oromoota addunyaa jiran guuturraa haqa qaba jechuudha. Har'a gartee wanni uummata Oromoo kan magaalaa Edmonton bira dabarree uummanni addunyaa guutuun jaarmaa kana bira dhaabbatee bu'uura isaa qabsiisuu qaba jennuuf waan hedduu jira jechuudha. Akkuma isinillee beektanii jaarmanni keenya sagalee baqattoota Oromoo taheetii dalagaa ture. Uummata Oromoo gargaaraa jira. San gubbaan maalummaa Oromoo fi Oromiyaa beeksisuu irratti jaarmeen biitti akka Oromiyaatitti Edmonton keessatti beekamtu jaarmaa keenya kana qofa jechaadha. Kanaafuu sagalee kee dhagaatumaatu jira dhiifamaa jira. Dhagaamaa jira. Kanaafuu uummanni keenya jaarmaa kanas bira dhaabbachuu qaba. Gargaarsa irraa eegamu hunda nuuf taasisuu qaba. Guyyaa kana akkuma jenne yeroo gabaabaadhaatti magaalaa Edmonton keessa namoonni jiran dubartoonni keenya, hawwan keenya, manguddoowwan keenya, miseensi waldaa hawaasa Oromoo kaaba Albertaa akkasuma miseensa namoonni hin taane ilmaan Oromoodhaa magaalaa Edmonton jiraatanii fi naannawa isiitillee jiraatan guyyaa kana osoo irraa hin hafne dhufanii wajjin kabajanii yaadannoo guyyaa kanaa godhachuu bira dabranii gargaarsa xixiqqaa gartee isaanirraa eegamullee guyyaa kana keessatti gumaachee xiqqaas akka nu taasisan asumaa waamicha dabarsinaa fi akkuma obboleeyyan keenya iddootti haasuuf yaalan ammoo obboleeyyan keenya kanneen ollaa kana jiran Albertaa keessa Kaalgaarii, Biruuksii akkasuma naannawa kana hunda kan jiranis dabalatee riijiniin biraa gara Ottawa, Torontoo akkasuma Saskatchewaanii fi Winnipegiin dabalatee Vaankuveriin dabalatee hawaasa kana bira geenyee akka isaan nu bira dhaabbatan barbaanne jechuudha. Warrummaan Kanaadaa keessatti argamanilleen Kanaadaa bira dabruudhaanis Noorzi Ameerikaa keessatti akkasuma sagantaalee garaagaraa kan pilaan godhannee jira, kan karoorfannee jira gara Yurooppii fi Awurooppaa, Eeshiyaas akkasumatti ce'uuf karoora qabna waan ta'eef namoonni addunyaarra jirtan hundi jaarmanni kun jaarmaa keessanii jaarmaa miseensota hawaasa Edmonton qofatti daangeffamu osoo hin taane jaarmaa addunyaa fi Oromiyaa fi Oromoof tole waan ta'eef nu bira dhaabbadhaa waamicha keenya nurraa hin hafinaa guyyaa gumaataa kana isiniin jennaa galatooma ulfaadha. Ayyee galatooma I think sababa neetworkitiin Zaakir Abbaa Maccaa waan beeknetti fakkaata. Meegaa dhumarratti gara warra wallootan deema. Tarii wanti nu hafee jettu atillee asirratti nu dhaamte keessattuu immoo dubartoota akkasumas maatiidhaaf wanti dhaamtu yoo jiraate carraa dhumaan sii kenna Misguu. Galatoome boodadane hawwanni keenya uummanni keenya Oromoo bakka jiran mara akkuma dhageessisan dhageessisumaaf as baana malee yoo quba qabaatan namni quba qabu namni raafu jira shakkeen sun natti hin jiru haa galatooman bakka jiranitti. Wanni narraa fijoo jiraate waldaan kun waldaan okaanaan yeroo dhaabbanni isaatiif kaayyoon isaa ifaaf bilisaadha. Kaayyoo isaa tokkoof tokko irratti cicceetumaa gammaallee itti fufaa jira. Kan darbe keessaas oolmaan inni uummata kanaaf oole haggana waan hin jedhamne waan ani ibsee hin dandeenye tokko jechuudha. Ana dabalatee birgee baqaarraa namni uummata Oromoodhaa gara magaalaa kanaa yookaan gara Noorz Ameerikaa kanatti fidaa jiru waldaa kana harka 195 jechuudha. Kanaafuu galata guddaa uummata Oromoo biraa qaba. Anillee carraa kanatti fayyadamuudhaan galatooma jechuun barbaada. OMN fi okaanaadhaan illee. Kan biraa immoo waa'ee federaalizimii kana irra deebisee ammas gadi fageenyaan uummata yaadachiisuun barbaadu. Hawwoonni keenya galata guddaa qabani. Maaliif jennaan egaa waldaan kun baname bitame egaa manni kun bitame as hoo ulma ba'aa godhanne deenyee yoo qophii adda addaa godhanne giraajuweeshinii ilmaan keenya hoo goone achuma keessatti godhanna baasiin dura baafnu sun nurraa hafee jira yoo baafnellee Oromoomaaf gala jechuudha. Kanaafuu gammachuu guddaa qabna
akka waldaa akka dubartootaatti dubartoonni gammachuu guddaa qabanii hainuma haa dhagahanii namni hin dhageenye carraa kanaan kara kanaan yoo dhagahe akka dhufan abdii hin qaba. Hafaniin sodaa san hin qabnu quba qabaachisuuf isaan qofa osoo hin taane immoo uummata Oromoo addunyaa mararra jiran bakka jiranii gaaf san haala itti hirmaatuu danda'an karaa zuumiitiin illee mijeessina karaa adda addaatiin hirmaatuu hin danda'anii nu bukkee dhaabbatanii sinii jirra akka nuun jedhaniif waa sadii waliin bareeddi jetti Oromoon. Toluun walii wajjin tulluun lafaa wajjin jaartiin dhirsaa wajjin bareeddi jedhanii kanaafuu toluu walumaan nurraa bareeda wanni martinuu waliin haa dhaabbannu tokkummaadhaan uummata Oromoo gara addunyaatti gara fuulduraatti haa dhiyeessinuun jedha kanuma ulfaadha. Ayyee miskuu warra walloo hedduu galatoomi. Think egaa walumaa galatti walitti cuunfuudhaa fi akka naagalaa jirutti Mee 23 sanbata dhufu fundraisingis qabdu akkasumas immoo celebration yookiin waggaa tokkoffaa mana itti bitattanii kan itti kabajettanidha har'a jala bultii isaati irratti nu argama koottatii waan hafte immoo ofirraa finnee mana kana kan keenya godhannudha natti fakkaata ergaan waliigalaati hangama kiyyaan fixeera nu hafe wanti jettanii carraa fudhachuu dandeessu kana achitti sagantaa keenya kanumaan goolamna. Obbo Tijaan hedduu galatoomi ulfaadhu thank you siin jechuumaa fi wanni biraa xixiqqoo asirratti dabaloo jiraate nyaata qabnaa dhugaatii qabnaa guyyaa sanii wanni takka hunduraa hin jiru of hin dhaamotinaa ijoollee fi daa'imman keessanis fidadhaa koottaa manni mana keessanii waan qabdanis hin sodaatinaa wama xiqqoo kishaa qabdanillee fidadhaa koottaa irra caalatti immoo guyyaan sun guyyaa wajjin wal agarree yaada keenya wal dura qabannu waan taateef hundi keessa hirmaadhaa innaa obbo Tijaan atilee nasumaanuu affeeramtee jirta. Sifi maatiin keetilleen galatooma ulfaadhaa hundi keessan irratti nu argamaa jenna. OMN lafa fagaateen beeku OMN silaayyuu. Yeroo hundumaachi jira ammoo miseensummaa kabajaa naa kennitaniirtu kanaaf qaamanis argamuullee yeroo baannee afuran sinuma bira jira yaadan sin bira jirra yeroo hundumaatu milkaa jennaa egaa daawwattoota keenya ammas irra deebi'ee Mee 23 sa'aatii lamarratti 2 PM 2 PM sa'aatii lamarraa qabdanii Mee 23 waldaa hawaasa Oromoo kan Edmontonitti akka argamtanidha waamicha kan isinii godhani egaa bakka bu'ootonni har'a dhuftanii dhimma kanaa uummata yaadachiiftanii galatooma uummanni sagalee keessan akka dhaga'u abdiin qaba. Gama kiyyaanii egaa dhuma irratti beeksisuma isaan qopheeffataniin sin affeeruudhaan nagaan siniin jedhaa handa jenee guutamaati. Ajab! Boodunarraa jechuuf hin deemaa deebi'eeti. Ulfi saree farbaa turtii yerootiin wal dhaba. Lamaan walteetu kumaatamaaf tola waan ta'eef koomaniitiin Oromoo kaana magaalaa Edmonton kabaja ayyaana waggaa tokkoffaa galma Oromoo magaalaa Edmonton sababeeffachuun sagantaa addaa May 23, 2026 2 PM guyyaa Saatardee isiniif qopheessanii jiru. Taana fudhunarraa galmuun galma qabu kan galmee harkaa qabu galma aadaa galma hawaasummaaf seenaa galma barnootaa akkasumas galma dhaloota haaraati. Kana malees hawaasni Oromoo bal'aan sagantaa galma kana keessatti dhuunfaa isaatiin qopheeffachuu fedhu maraaf galmi kiyya banaadha ja'a yookaan ammaree miseensotan kiyyaa fi ilmaan Oromoo marti tokko akkanarraa nafne. Ziis jechaa koottaa isiniin jechaa jira. Isin ammoo guyyaa beellamaa san wal yaadachiisuun kan dhagahin dhageessisuun akka dhuftanii nafeerraa keenya galma ifii gadhaabuun sabboonummaadha. Hayyee duraan dursee baga jala bultii waggaa tokkoffaa ayyaana galma waldaa hawaasa Oromoo kaaba Albertaa bitannee qabeenya keenya kana kabajuutiin nu hundaa'uu geenja. Itti aansuudhaan immoo hawaasni Oromoodhaa kan magaalaa Edmontonitti argamtan miseensi waldaa hawaasa Oromoo kaaba Albertaa akkasuma jiraattonni magaalaa Edmontonii fi naannoo isii jiraattan hundinuu baga gammaddanii yeroo jalqabaatiif uummanni Oromoodhaa qabeenya isaa mana isaa waldaa isaa qabaatee magaalaa Edmonton keessatti
qabeenya kiyyaa mana kiyya kayyuu akka Oromootti waloodhaan yeroo jalqabaatiif qabaanne kun hundi gaa dadhabbii fi laffaatii hawaasni keenya yeroo adda addaatti taasisirraa waan milkaa'e irraan kan qaqqabeedha. Waan kana irra gahuudhaaf bu'aa ba'ii hedduu keessa dabarree bakka itti leenjii garaagaraa kan nuuf ta'e jechuudha kun yeroo gabaabaa keessatti. Garanaanis akkasuma kunis waajjira tokko ibdura waajjira waan adda addaa godhuudhaaf furra qabnaa waajjiroota dubartoonni waan adda addaa keessa geessanii jira akka qeerroo fi qarreetii jira. Amma kuusaa meeshaalee garaagaraatis qabna. Kun akkuma asitti argaa jirtu ammaaf istooreeja yeroodhaa fi meeshaa hedduu keessa jiraa garuu yeroo gabaabaa keessatti oofisa mataa isaa dandeeta jechuudha. Kunillee asirratti akkuma argaa jirtu. Kanarra darbii kun farnansi ruumiidha bakka gartee meeshaaleen elektirikii fi adda addaa keessaa qabnu. Kun egaa ammatti waajjira ijoollee teenya qeerroo fi qarreetiitu ammaaf itti fayyadama. Kunis akkasumattis amma meeshaalee garaagaraatii keessa jecha kunis waajjireef danda'e. Akkasuma kunis qabiyyee waajjira biraati. Waajjira kana keessas qabiyyee okaanaan waan heritiijiitii fi meeshaalee garaagaraatiitu ammaaf keessatti qabamee jira. As keessatti illee uffata aadaatii fi waan adda addaa waan ijoolleen teenya itti fuutu jechuudha waajjira kana keessa qabee jiru. Asirratti akkuma argaa jirtu gaa kuni washruuma dubartootaati jechuudha yookaan hayyee kuni ammaaf boordiruumii keenya boordiruumiin kunis hedduu tolchuu barbaachisa. Ganaa akka barbaachisutti wanni barbaachisu hundi boordiruumii kanatti hin taane kuni gartee waajjira koree fi jiraachiftuu fi koreen boordii akkasuma yeroo koreen manguddootii fi koreen hawaasa adda addaa jointi miitingii qabnuu fi keessummoota adda addaa ta'e bakka ta'e jechuudha. Kunis akkuma asitti argaa jirtu gaa bakka washruumaati washruuma gara dhiiraati jechuudha. Keessa isaa olaantee jiraatti hedduu miidhagaa fi hojjeynallee qaba. Akkuma asitti gartu gaa ammoo osoo deemnu mana guddaatti dhufne kun amma galma guddaa walgahii guddoo hawaasaa keessatti teessifnudha. Asitti yoo agartee jiraatte kichina qaba. Kichinni isaa kun gaa miidhagina isaa sin argitaa garuu moor improve akkamitti gooneeti itti yaadaa jirra kanas. Akkuma asitti argaa jirtu kana jechuudha. Waliigalaatti layout isaati. Layout. Okay. Habiraadha. Ibdura maal yaadaa jirra isteejii kana asii sossoofneetii akka karooratti isteejii kana garana fiduu feena. Galmi kun yeroo ammaan tana gara nama 250 hoggata hoggaa kana sirreessinetti nama 300 fudhata. So galma kana akka nama 300 san fuudhu taasisudha jechuudha karoora keenya akkuma argaatu jirtu. Kana fakkaata hoggansi Okaanaa Oromoo Community Kanaadaadha. Hojii boonsaa hedduu hojjechaa akka jiru hawaasni Oromoo guutuu addunyaadha ni beekas amma immoo galma kana erga bitee har'a waggaa lakkoofsee jira jala bultii waggaa tokkoffaa Oromoo Center akkuma na duubatti argaa jirtan kana galma seenaa Oromoo keessatti biyya Kanaadaatti yeroo jalqabaatiif hoggansi Okaanaadha Oromoon biyya Kanaadaa walitti dhuftee galma kana fakkaatu bitattee har'a waggaa lakkoofsistee jirti. Ayyaana waggaa tokkoffaa bitamuu galma keenyaa kanallee achumaan wajjin kabajanna guyyaa 23 Mee Oromoonni naannoo Edmonton jiraatanii fi akkasuma Albeertaa guutuu Albeertaa keessa jiraatan tokkolleen akka nurraan